Naafi booniyye soba jenu deema walitti araarsaa deemaati jaarsummaa dubbadhaa fi taa'ee ofirraa geggeesse guyyaa lama dura jechuudha. Soba hojii isasuma jiru na sobsiisuu danda'an. Jaarsummaa dubbadhaa waa isin jettu natti maan jedheen dubbadhaati jennaan nu diddee akkasii jedhan. Kana dura miidiyaa irratti dubbatamee ture lafatiin hin jirretti mucaa'uun immoo mana madaamii keessa jirti. Madaamiin hojiidhaaf cannatti yeroo hin qabdu waan arge jennaan ayyee bareeda inni dhuma dhiibne jechuudha. Kanas ta'ee sana namni kamuu sumayyaa himatamtiirraa sumayyaa saanfuun eegaafanne wal bira finnee jalalachee wal bira taasofsiifne anas ta'e ustaazis abbaan fide jechuudha. Eessaan ijoolleen kun sumayyaa wal biratti finnee qoba qobaatti osoo hin taane osoo loogin osoo giiftii keenya nu jalaa tuqamtee hin jedhin osoo egaa bareedduu keenya isin kabajamtuudha intala abaluu nu jalaa tuqamtee utuu hin jedhin walitti finnee dhugaan eessa jira jennee barbaadu. Dhugaan kun hin barbaadamu taanaan awwaadaan uummata kanaa seena nam fida waan nam fida jedhe inuman fida abbaa faadhana sirra fida jechuudha. Isiidhaatti ba'u maaliif deebiin kennitu taanaan bilbila kaardii guuttadheen ta'a yeroo hedduu namni kamuu hin beeka. Lakkoofsa qaatan fudhadhe lakkoofsa haadha ishee abbaa ishee qaata ashokkainaa kennan akkan itti dawwalu immoo natu beeka jechuudha. Laphee ba'an hin jiru. Kanan kana godhu garuu sumayyaaf waamichan godha ati obboleettii kiyya qaalii ati obboleettii kiyya kabajamtu. Yoo haqni namaa sirra jiraate ofirraa kaffali. Yoo haqni namaa sirra hin jiraanne haqa kana narra hin jiru jedhi ifa godhi. Ifa godhiin sin jedha jechuudha. Fakkeenyaaf kun narra hin jiru kana jira ifa godhi. Yoo tokkummaan naan ta'u jette nama tokko jaarsummaan fudhadhuu bayti nama tokko nama haqa keessan gidduutti dubbatu isinillee nama fidatte atillee nama fidatte gidduutti neddeen haqaa nama waa'ee viizaa beekuu fi nama hojii kanatti beeku walitti fiddanii dubbattanii araaramuu. Kanaan ala deebiin kennituuf taanaan walitti gadi baana jechuudha. Wallaahi wabillahi ingaabbita booddee akkammaa kana miti ammallee nama irratti sitti ingaabbita jechuudha. Dhugaa waliin malee immoo soba sirra hin keenyu. Yoo nati deebiin kennin akkati maallaqni sirra jiru waan beennuuf gara tarkaanfii keenyaa eegallaa jechuudha. Isa kanaaf sumayyaadhaa kanan godhaa hanga yoonaatti waamicha sii godhaa jira jala jiraattillee masanjara koollee ilaalaa jirta. Deebii kennis eegna Amadii Fancarraa kenna garee shaadaa immoo dogoggoree yoon garee shaadaa galcha jedhe natu dogoggoree asumaan dhaabee Amadi ilaalla. Yoon dogoggoree afaan keessa garee shaadaa ilaallata jedhe ani hin beeku. No garee shaadaan ilaallatu faraanillee mataa isaatti ilaallatu akka yaada tokkummaatti akka keetti ilaallachuu danda'a. Dhimma sumayyaa lammaniiti malee faraan gaafa maallaqni itti kennamu bira hin jiru gaafachuu fi danda'a. Garuu itti gaafatamummaa hin qabu. Faraan itti gaafatamummaa dirqama kana godhamuun hin qabu faraan. Akkuma nama tokkotti jaarsummaa dubbachuu danda'a walitti araarsuu danda'a. Kanaan ala abbaa isii dhalcheen fida malee faraaniin hin fidu. Gaafa dubbiin ka'e abbaa isin irraa dhalatte kiristaana ta'us musliima ta'us abbaa isin irraa dhalatte hin fida jechuudha. Haadha isin irraa dhalatte hin fida malee ustaaz miti jechuudha. Kanaaf garee shaadaa dhimmi kun hin ilaallatu. Ustaaza wayii isin ilaallatu. Kun dhimma sumayyaa lacheeniiti. Amri waan qabdutti fufi. Yadaraa immoo jalan dubbatina. Ho'i namaaf awwaadha galchaa. Ilaa adubbatu amaanaadha jalallee hin dubbatina. Waallee harkatti hin qabina. Yaada isaa dubbatu. Ani hin dubbadhu. Akkasitti walii agallu amaanaadha kanan miyuuti irraa ammayyi. Itti dubbadhu Ahmad. Galatoon ulfaadhu. Ilaa ati dhugaabsitti himaa. Sadhumarra dubbatte kana galatoon misteekii namni uuma. Itu sabqullisaan waan jedhamu jira namni arraba dogongoree waan dubbata garuu of eeggadhu si jechuufidha ani akkas jedhe malee ani waan biraatiif miti diinummaa si qabaadhee miti jechuudha. As gara dubbii kootti deema kennaatiin maaliin jedhee gadda seeneeraa mana ustaaz Fahaanii jennaanii seenneetti maaliif bakka himataaf himatamtuun jirtutti ammayyuu ani modhaamsa siidhamu booda namoota irraa sitti ka'uu waan danda'u tokko sitti hima. Haadha caalaa namni haadha isheef abbaa ishee caalaa taanu tala kana abbaa manaa isheedha. Yoo bilbila abbaa manaa ishee qabaatte bilbiliif maaliif dhaggeeffadhu ani wallaahi sarabbii guddaan na beeku dhugaan sitti hima dheengaddan sooshaal miidiyaa kanarraa arge dhimma kana dhimmi chumayyoo jechuudha. Dheengadda sooshaal miidiyaa irraa arge mucaan tokko warra garee shahaadaa keessaa la akkas miti mucaa tokko karaa irratti wal agarree kunoon talli kunii birrii akkasitti natti mattee na jedhe. Eenyu maqaan ishee Sumayyaa jedhamti. Sumayyaa eenyu? Jennaan Sumayyaa ma jedhamti na jedhe. Maqaa abbaa ishee natti nama ni beekudha moo nama waggaa 2-3 gara dhiyeenyaa kana gara islaamummaa dhufedha nama gara dhiyeenyaa dhufedha na jedhan. Achiin booda dubbichi achumatti dhufee dhiise. Ani karaa mataa koo akka dhuunfaa kootti jechuudha. Abbaan fedhe haadha kumaan ta'in namni haqa namaa nama cabarbaru namni haqa namaa fudhatu sirrii miti nam morma nan keeka garuu
namni tokko dhufee abaluun hateera yoo ni na jedhe kunoo kanana nyaate yoo namni sun na jedhe yaada nama sanaa fudhadhee nama tokko hattuudha jechuun hin qeebalu. Fakkeenyaaf siin sababiin ani wantoota itti gootu akka singooniif wanta itti gootu hin fudhanneef irra guddaan isa kanadha. Bakka qaamni lama hin jirretti dubbatti. Wantoota fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti goote kana keessa ati riizaaltii isaa baay'ee argitee ta'uu danda'a bu'aasaa jechuudha. Wantoota dubbattu keessatti yookaan haqa namaa deebisee waan garaagaraa goote ta'uu danda'a. Garuu immoo namni haadha isheef abbaa ishee caalaa intala kana itti aanu abbaa manaa isheedha. Kennaan fa'aa eenyu booniin fa'aa yoo bilbila abbaa manaa ishee qabdu ta'e bilbila abbaa manaa kennaa fi inni bilbilee isaa gaafatu. Siniif galee tokko inni lammataan Ustaaz Farhaan dhimma kana dheengadda haasa'ee ture. Jala teenyee dhaggeeffataa turre hin seenne iyyuuti malee jechuudha. Namumtuu mana Ustaaz Farhaan isheen gaafa sana hin dhufne isheen amma fakkeenyaaf uzrii kana himattee gaafa sana dhufuu hin danda'u jettee obboleettiin keenya Sumayyaanii jechuudha. Sumayyaan bookun dhufuu waan hin dandeenyeef hin hafee jette. Ustaaz Farhaanis waan kana haasotanii turtanii wanti kun jechuudha. Si caalaa Ustaaz Farhaaniin ilaallata. Dhimmi jara kana sababi obboleewwan keenya kun mu'allifootadha. Nama amantaa biraarraa gama islaamummaatti dhufedha. Si caalaa ana caalaa Ustaaz Farhaaniin ilaallata. Dhimmi isaanii kuni jechuudha. Ustaaz Farhaan bakka intalli kun hin jirretti waan kana akkasitti Sumayyaatiin dubbachiisuu sirrii miti seedhu an akka yaada Ahmad Huseenitti 100% sirrii miti. Bakka lamaan isaanii jiranitti dubbachuu barbaachisa. Dhimma kana bakka lamaan isaanii jiranitti dubbachiisi. Yoommoo akkuma Ustaaz Farhaan dheengadda bakka lamaan isaanii hin jirretti dubbachiise kanatti nan dubbachiisa jette. Wantichi xiqqoo ijoollonni kun kufriirraa gama islaamummaatti dhufan miti. Namni dhimma namoota gama kufriirraati gama islaamummaa irratti dhufan kana irratti hojjetu akka Ustaaz Farhaan fa'aadha miti. Wanti kun na ilaallate jedhanii isaanii iyyuu itti seenaniiti. Waan sana akkamitti xumursiisuu dandeessu jedhiiti isaan waliin mari'adhu. Yoo isaan immoo xumursiisuus hin danda'an ta'e kanarraa deebisii hin kennan ta'e kottuutii irraatii dubbadhu. Kun akka yaada koo yoo yaadni koo kun siite fudhadhu. Yoo siif hin taane ta'e dhiisi rakkoo tokko hin qabu. Galatoonni ulfaadhu yaadni koo kanumadha. Marmee sinitti bilbila dhiyaattu haayee baabaa kiyyame. Sinitti bilbila. Al tokko. Abilbilu Amadis Abilbilu Faraanin hin gaafadhu. Namni kun nama umuriin isaa 10 bultii qabu. Faraan obboleessa kiyya. Dhimmi kun Faraanin mari'ateesi akka nama tokkotti Faraan gaafachuu danda'a akka kottan Faraanin hin gaafadhu. Faraan akka nama tokkotti ilaalcha qabu sirreessuu danda'a. Dogoggora bade sirreessuu danda'a. Nama tokko immoo maallaqa namaa balleessee jedhee Faraan fakkeenyaaf wantan akkas jedhuun hin jiru jechuudha. Akka nama tokkotti garuu gargaaruu danda'a Faraan. Yookaan maallaqa kennuu danda'a yookaan waan fedhe gochuu danda'a. Sun sirriidha yaaduma eenyuti jechuudha. Inni dabalataa garuu seeruma keenya. Ammas maatii isii kanan fidu oonis irraa deebii dhabe malee dhimmi jedheetti amma bilbiluu nan danda'a fakkeenyaaf lakkoofsa maatii ofirraan qaba fakkeenyaaf amma hin bilbilu. Ankaayoo dhumti kootti bilbilee wal biratti yoo dubbattan malee dhugaan kun hin jiru hin argamu dhugaanii amma yaada Ustaaz Farhaan biraa sana dubbattee turte. Hin deeggaru jette. Anis sana hin deeggaru akka kootti. Maaliifi bakka jarri lacheen jirutti qaamni haasofsiise fakkeenyaaf nama kana bakka lacheen jiran qofayyoo osoo hin taane waan waa'ee viizaa kana hin beektan isin fakkeenyaaf. Waa'ee viizaan biyyi gargara ta'u malee hin beekamu. Viizaan beekee yoo gubate nama sanaan ergamaa jira viizaan. Gaafa namaa baaftu viizaatti ergita baafnaan tikkeetti gaafa murtu isaaf ergita malee ofiitti hin fayyadamtu tikkeetti gaafa namaa murtu. Wanta akkasii jira yoo ta'e kunoo kana nama beeku dubbachiisuudha malee mucaa isiin kun hin jaallannaa nuti akkasii maqaan isii dubbatamuu qabu jedhame namaa bahu akka itti callifamu hin jiru jechuudha. Namaa bahu akka itti callifamu hin jiru ammallee suma yaadaa waamicha nu taasifnaa ammallee deebite waa biraa nan kennaaf filannoo biraa. Mucaa kana waliin wal bira teessee ifaan ifatti dhugaa dubbatti taanaan tokkummaa bira miti abbaa fedhe Amarsii biras haa ta'u kennaa biras haa ta'u angurraanis ijaanis hin dhagahin hin arginis an akka kiyyatti. Dubbattu taanaan walitti dhufee dubbatachuuf qophiidha. Lafa haqa dhugaan jiru nama siin fudhattee dhufte nama fuudhee dhufe biratti dubbachuuf qophiidha. Rakkoon qabu yoo siin jette nuti suusii dubbiin qabnu dhiisuu qophiidha.
Tokkummaa biratti miti dirqama tokkummaan dubbachuun qabu bar. Dirqama yookaan ustaas Farhaan dubbachuun qabu bar. Dirqama yookaan ustaas Farhaan dubbachuun qabu jechuudha. Dirqaman dubbachuun qabu. Abbumti fedhe dubbatee afixuu malee fixannaan dirqaman bira dhufuun faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Dirqaman dubbachuun qabu. Dirqaman irraa dubbachuun qabu. Dirqaman irraa haasa'uun qabu. Sini galee nama mudii kadir jettu kana mudii tarii biloo godhin adide mudii kadir nama jiru biloo godhaa jechuudha. Sooma kanaan uwwee biloonni of jalaa fixaa waan kalbii. Innaa kanaaf akkasi Ahmadii ishi waan si gaafa amasii wamataa keetti. Ijoollee kana deemtee walitti nagaafatta. Atumti. Nagaafatta tokkoma. Jaru malachee walitti fidee meesii fannii isaayu. Qoy. Jara lakkeen karaa miidiyaatiin isa ta'u. Dhageekaa. Tokkoma. Dhageekaa. Qoy ka aasaa sokeetta aasaa keessana isa gaaffitti tun darbeen dura waasitti ibsu barbaadeen. Ani wanta qilleensarraa naman uumama kooti maaliif neeti wanti qilleensarraa kan inni bu'aa hin qabne mucaa as keessatti du'e dhaggeeffadhu dheengadda du'e kadhannee dadhabnee siif namoota si fakkaata warra sooshaal miidiyaa kanarra iyyan warabbal ka'aabaa mucaa kana kottaa mucaan kun akkas goonaa jennee garee keessatti dubbannee kadhannee dadhabne yoo waan kana ragaa barbaadde dhaqiitii falmataa gaafadhu si galaa jira ani ilma kutaa qoy dhaggeeffadhu. Mucaan inganda asitti amrii ta'e sanan beekame. Makiinaa irraati waliin. Kan inni irraa dubbataa turre guyyaa si dubbataa turre moo. Eeywa dhaggeeffadhu. Maal ta'e? Inni sun dhaggeeffadhu. Namoonni sooshaal miidiyaa irratti wanti sooshaal miidiyaa irratti haasa'amuuf wanti lafa irratti godhamu very difficult baay'ee waan lafa kanaaf si samaayii kanaadha. Ani waan lafa irraa nama malee waan sooshaal miidiyaa irraa naman hin fudhadhu waan sooshaal miidiyaa irraa. Lafatti fakkeenyaaf kennaan garee dhiitee Sumayyaa boleettii keenya kanaan yookaan hawwii booniyyee fiddee Sumayyaa ishee sanaanis kottu jedhee nawwaama garee hidhaatii achi keessatti haasa'uu hin dandeenye. Garuu wanta sooshaal miidiyaa irratti sinaasatan kun naannatti hin tolus hin fedhus uumamuma kooti hin jaalladhu. Maaliif dhimmi paabliik ta'u jira dhimmi paabliik hin taane jira. Ilmi maallaqaaf maaliif akkas jettu baabaa kiyya isaantu jalqaba fideemi ustaas Farhaanii fi Sumayyee mi jalqaba mana bananii kan dhufani. Maaliif waan wal beeknuuf dirqama guyyaa afur Sumayyee bira dhaqee bar Sumayyee birrii kana deebisii waliin kaffallaa jedheeni bar. Amanuu didde wayyee. Dhaggeeffadhu. Waan rakkoon qabu waliin kaffallaa miti kaffaluu iyyuu qabdi. Maal waliin kaffalta isheen haqqi nama nyaanna mishuma dhaqan kaffalu. Garuu ani maaliin jedhaa jira ati fakkeenyaaf Sumayyaan haqqi nama nyaatteetti jettee natti himtee taatoo lakkoofsa koo qabda na dubbisseetta fakkeenyaaf nan dubbisne ani amma akka dhuunfaa kootti akkin jedhu yoo isin lafa irratti dhimma kana naasona jettanii isin waliin haasa'uu nan danda'a. Sooshaal miidiyaa irratti immoo yaaduma nama obboleessi kiyya kana yaaduma nama obboleessa koo tokkummaaf kaa'e kanan wanti biraa wanti hin kaa'u hin jiru. Wanta ustaas Farhaanii namni akkana naan jedhaas waan hiriyaa taanee fi nu taajjabanii maaliif fakkeessitu miidiyaa no baabaa kiyya wallaahi baay'ee sin jaaladha sababa keechaan qajeelee garuu akkas hin jedhamu. Haqni wallaahi jechuudha ilaa kenna. Sumayyaatiin waanuma kana duukaa se'ellee beeka yoo ta'e dhaggeeffadhu rabbi kufriitiin na haa kaachisu ani Sumayyaaf jedhee waan kana jedhaan jiru. Wanti sooshaal miidiyaa irratti ta'u irra caalaansa waan inni balleessuti caala. Keessaan yoo gareetti na dabaltan haasa'uu hin danda'a deemichi. Asirratti garuu haasa'uu hin danda'u. Maaliif dubartoota isaan wantoota isaan irratti wal dhaban hin beekne. Ustaaz Ahmad waan tokko isin gaafadha. Waan isaan achirratti waa'ee mucayyoo kana haasa'ame isin dhageechisuu uummata wajjiniin. Waan isaan haasa'anii mucayyoon dhiira hojii sagaagaltee jedhan. Mucayyoon kan dubbatte waa'ee maallaqaa isaan immoo kan haasa'anii dhiira hojii raftee akkanatti ekileen argee jedhan. Akka hin jedhamame ustaaza tokkorraa kun hin ergamame ustaaz Ahmad wallaahi na baay'ee sin jaaladha lamarratti jedhanii garu. Ayyi bishiin fooloo waan hin qabneef waan feemasii haqni ishii ukkaamame waan biraa saamuu as fararraamuun hin bareedaa kun ishii. Kenna dhaggeeffadhu. Ani maalis jedhe beekta jalqabuma yoo jechuudha. Maalis jedhe beekta amma kana. Takkaa qoyme kennaatti waa'ime kenna. Kenna gaartaadha koo. Maalis jedhe beekta. Galatoomaadha koo. Maalis jedhe beekta kenna. Ati kaffaluu mitiin jedheen haqa namaa nyaatteetti taanaan isheen kaffaluu qabdi. Waan keessaan ta'u malee waan sooshaal miidiyaa irraan ta'u hin amanuu. Ani mana ustaas Farhaanii seenne. Ila eenyu tokkummaa caalaa wallaahi namni natti dhiyaatu ustaas Farhaaniidha. Garuu mana ustaas Farhaanii seenne. Mana tokkummaadha kan isin agartanii si galee amman maashoo 5G dhaggeeffadha ammani waan gaafii to wanta jechaa jirtan kun sirrii miti haadha dhimmaa biratti dubbadhaa maan jedhinaaree gaafa sanamu jirtu dhaggeeffadhaan jira jechaan jirtanii amma
Micayyoon Dhaggeeffataan jira wanti maaloo taate ekelee targee mina waa'ee sagaagala maaliif achirratti haasa'uusan rabbiin ol sattaraa jedhami. Kunuma saadiqiin kalaas dhugaa wajjin taa'isatu jannata waan ta'eef baabaa kee wallahi baay'ee sin jaaladha akka dubbata. miti siin hin jenne okay maarree akkas jechuun maal jechuudha beektaa akkuma ustaas Farahaan amma maal jedhaa jirta ustaas Farahaan waan kana dogongoreeraadhaa jirta okay waan kana seera taanaan dogongoreera ani baay'ee ni jala miti sinan dhaggeeffachiisa asee miti bar jiro kinoo saayii tokko haasaanii barachirratti oo barbaadan amma akkasaa goonu furmaata gabaabaa yoo keessaa waan kana haasotanii keessa seenuu hin danda'a. Ana akka dhuunfaa kotti keessa seenee dhimmicha haasa'uu hin danda'a. Waan sooshaal miidiyaa irraa immoo fakkeenya kaa'eera kunoo janaazaan namaayyuu kabaja dhaba sooshaal miidiyaa irratti haasa'ame keessaan hojiin hin hojjetamu garuu sooshaal miidiyaa irratti hundi inni kaan fammasuuf inni kaan giiftiif inni kaan waan garaagaraaf jedhee sooshaal miidiyaa irratti haasa'a garuu lafatti janaazaan ilma namaa kan nama muslimaa sinii galee sanuu kan nama afaan Oromoo dubbatu biyya kana keessatti tabulaallaa jira amma guyyaa yoona. Kanaaf inni naman waan sooshaal miidiyaa irraa keessaa yoo haasoftan nan dhufa kanaan ala kan eenyu keessa iyyuu hin seenu dhimmi jira kanaaf wanti keessa na seense anaaf Sumayyaa isheen kunii fi isheen hin beekne kunii fi isheen beeku sun tokkodha garaagarummaa naaf hin qabu. Isaan miidiyaa irratti haasa'a nama 2,000 irratti miidiyaa tana boruun heerumtii barmee. Kennaa qoy sabara. Waan sana nama 2,000 bijoon tun boruun heerumtii bar biidiyoon kun umurii dirasii ta'a bar maaliif ilmoo dubbaatin akkana jedhama. Geessadha. Miyuutii reerta. Miyuutii godha. Sumayyaa bira jira. Sumayyaa naasoftu ani dubbii lakki yoo jedhe asa dhuftee kun ragaan Sumayyaa harka jira. Bantii nu dhaggeessuu dandeesse. Bantii nu garsiisuu dandeesse. Lakki yoo jette kun ammoo horsee dandeesse. Ana da'ol nagaa. Sumayyaan birrii nyaatti. Miyuutii irratti qabaa dhugaa'e. Intalli sun garuu sagalee ishii kanuma ishii dhaggeessuu danda'a. Ani immoo colleedha na waraabee yeroo sana. Sagalee ishii achirraa sitti haasoftii achasitti haasa'e jedhee. Akka guwaattinyaa ishii naan haasoftaan sagalee isheen beeku asitan dhugaa dubbatuudhaaf. Ergasiin Sumayyaadhaan namni wayii naan haasa'ee jira waa'ee kanaa birrii maaliiti ati maaliif waan kana ofirraan dhaabdu jedhee Sumayyaa dhufee horee jennaan isti sagalee na dhaggeessite gaafa sagalee dhaggeessu shumadhaan jette Sumayyaan. Ishumattu sagalee shachi buteerraa fagaatee silkiirraa naan haasa. Yeroo sanas maali jedhee siin gaafadha jedhee Sumayyaa dhufee siin gaafanneen. Birrii mucaa kana akkam goote maaliif ofirraan dhaabdu jedhee si gaafadhee yoo ragaa qabatte ragaatti kennitti agarsiisi mucaa kana. Dubbatuun isaanii gaarii miti siin jedhee si gaafannaan ishinaan jettee nama siin haasee sana waraabeera jennaan sagalee dhaggeessi naan jenne. Dhaggeessee jennaan ishuma sagalee naan jettee beekta. Tole eeyyiwa. Kanaafuu dhuftee naan dubbattee naan ishuma bireetti kiyyadee waa wajjin haasee hunda dheera. Ani intalli sun akka nama gaariidhaa miti. Nan beekaani. Kana dura akkasuma gootee jirti bakka tokko dhaabattu. Ammallee garuu ittiin dubbatu birrii shaatti fi nan gaafadha oguma Sumayyaa nyaattetti taanaan. Sumayyaa akka gootti ilaali. Garuu ammoo mucaan sun ani jalaa kaasuun dide yeroo sanarraa kaasee akkas jedhee itti dubbadhe ani gaa ishumaan hin dubbataadha. Waddeenyaatti isheen isa eegaan. Maariyaamaanis ni jirti. Dhuftee kaatee bakka asii gadi. Nagara. Jedhee ishumatti edaa likki ishee himaa ture yeroo sana. Kazaan heerumuun barbaada naan jette akkuma isiniin jette. Nama akkamitti jennaan mucaan ammaanuu birrii na gaafataa duraan wal beeknaa isatti heerumuu fedhaa naan jette. Amma ammaan birrii si gaafate boroo akkamiin si jiraachisaan jeen. Kazaan bakka ofirraan isa mana mana. Tokkummaa yoo kennaa kana dhiisisiiste tokkummaa dhiisee kennaa laale. Kazaan xalahaan ergasanii shakkee ka'ee. Gaafa yoo jiraatan sunuu galanii. Xalahaa yoo jiraate gashee. Sagaleen dheeraa. Tokkummaa waa'ee fuudha feerumaa dhiisanii kennaa irratti sagalee qabi waa'ee fuudha feeruma ishee dhiistanii waa'ee maallaqaan dubbatu. Kennaa waan tokko waan dhugaatu walitti kennaa waan tokko. Ol deebi'ee wajjin bulee gaafa wajjin bulee Waan argani dhiisi kun walloliinsa dhiisi jedhiin kennaadhaan. Kennaa na dhaggeeffadhu. Okay, galatooma. Oofee masan taane yoo namni sin jaallate dhugaan qabdu. Miliyoona tokko maan nyaatamne dhugaan qabdu. Jechuun fili jedhamtee as faraarraamuu malee namni wayii si beeka yoo ta'e bakka namni sin beeku yoo ta'e ati bakka namaa walitti siqeenya yoo taate hin qabdu taanaan ati maa miliyoona tokko nyaatamne ati ilmoo namaa miti jechuudha. Kanuma kan mul'ataa jiru.
kanuma kan mul'ataa jiru namaa wal siquu qabdaa haqa kee namni falmuuf akka mirga kee geessi gaafachuu fi dirqama namaa wal beekuu qabdaa jechuudha feemisii ta'uu qabdaa jechuudha. Nama na gatiin kaffalchiisa waan kana amada dubbatu waada wallahi inni kun bautanaan gatiin kaffalchiisa waada ayi waan arsin amaana waan arsin kanani waan Ustaz Ahmad majjechaa jiru Ustaz Ahmad majjechaa jiran keessamaan murina isaan bar jalqaba walii garanii drama kana qopheessan an Ustaz Farhan bakka biyya kana jira bar walitti dhufeenya qabna bar isaan beeka garuu haqa arabii gaafatama no amma kenna dheessa tagai of eeggannoo barbaada waa gaafa dubbatan baay'ee of eeggachuu barbaada angati akkan itti kaffalchiisuun beeka faraaniin maaltu nageessan faraaniin maaltu walitti nu buusama akkatti deemnu beekuu danda'u qabna dhugaadhaan malee immoo sobarra keenyaan hin milkoomnu milkiin hin jiru soba dubbatta taanaan anillee soban dubbadha taanaan inuma dubbanna malee milkiin hin jiru beekamaadha garuuti ilaalcha ilaallee ammallee waa